Nalisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun haga xumuraatti na hordofuu ni dandeessu. Egaa akkuma yeroo darbee boqonnaawwan tokko kaasnee ilaalaa turre barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa 6ffaa barannoo 6ffaa mata duree baatumaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa boqonnaa 5ffaa keessatti jila gadoomaa kan jedhu akkasuma buttaa qaluu fi jila baallii fuudhuu kanneen jedhaman akkasuma jaarraa utaaluu mata duree jedhaman waliin ilaalle dabarree jechuudha. Mata duree har'aa keessatti immoo baatumaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Baatumaa jechuun sirna gadaa keessatti jila gadoomaatti aansee sadarkaan jiru baatumaa jedhama. Egaa akka qabiyyee keenyaatti boqonnaa 6ffaa barannoo 6ffaa baatumaa kan jedhu bulchiinsa sirna gadaa keessatti ce'umsi sadarkaa gadaa irraa gara yubaatti taasifamu baatumaa jedhama. Baatumaa jechuun egaa hiikni isaa kana fakkaataa jechuudha. Akka sirna gadaa keessatti ilaallutti baatumni sadarkaa yubaa yookiin immoo yeroo itti aangoo qabatanii booda kan raawwatu jechuudha. Sadarkaawwan jiran keessatti yuba ta'uu yookiin yuboomuu keessatti kan itti aansee jiru baatuma jedhama jechuudha. Ce'umsa kana keessatti immoo gochoota raawwataman ni qabaata jechuudha. Eenyu baatuma keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf gochoota kanneen keessaa baallii dabarsuu. Egaa mata duree jila gadoomaa keessatti namni tokko gadoomeera kan nuti jennu yeroo baalliin mana isaa jiru jechuudha. Baallii jechuun mallattoo aangoo abbaa gadaa ta'uu yookiin biyya bulchuuti jenni. Kanaaf yeroo waggaa 8 biyya bulchee waggaa 8 xumuru immoo aangoo dabarsaa jechuudha. Aangoo yeroo dabarsee laatu keessatti kan inni mana isaatii baasu baalliidha jechuudha. Yookiin mallattoo aangoo yookiin mallattoo bulchiinsa waggaa 8 gaggeessee kan inni itti dabarsudha jechuudha. Inni lammaffaan eebbisuu. Baallii eebbiseetu abbaa gadaa kan biraatiif dabarsaa jechuudha. Inni kan biraan caambaatee ta'e jedhama yookiin immoo gara sadarkaa caambaateetti darbee jedhama. Inni dhuma dhaamsa dabarsuu fi kanneen kana fakkaatan kaasuun ni danda'ama jechuudha. Gubbaa keessatti kan ilaalle keessatti dhaamsa dabarsuu yookiin jechaa yookiin dhaamsa dhawaa kan jedhu namni tokko aangoo dabarsee sadarkaa inni keessaa bahu keessatti xumurarra dhaamsa dabarfateetu keessaa baha jechuudha. Inni kan biraan bulchiinsa sirna gadaa keessatti hanga danda'ameen baallii dursanii dabarsu malee of harkaa tursuun akka fafaatti ilaalama. Waggaa 8 erga bulchanii booddee sirna kana keessatti namni kamiyyuu aangoo isa harka jiru kana of harka kaawwatee turuu hin danda'u. Sababni isaa safuuf safeeffannaatu caba waan ta'eef waggaa 8 bulchee yeroo waggaa 4ffaa madaalamee bulchuunsaa sirrii ta'uu ilaalamee waggaa 8 gaafa guuttatu dirqama of harkaa baasa jechuudha. Osoo ofiisaan barbaadiin iyyuu barbaadeetu osoo namni hin barbaadiin dirqama narkaa fuudhaa aangoo waggaa 8 bulcheera osoo rakkoo na mudatiin narkaa baasaa yookiin immoo simadhaa na gaggeessaa keessaa jedheetu kan inni laatudha jechuudha. Oromoon baallii of harka tursuu ni hooddata. Ni hooddata gaafa jennu rakkoodhaaf yoo ta'e waggaa 8 darbee kan inni harka tureera taanaan hooda yookiin immoo qoodawwan baasuu qabu baasaa jechuudha. Kennaawwan kennuu qabu yookiin immoo sirna raawwachuu qabu dirqama raawwataa jechuudha. Kanan raawwatu taanaan balaawwaniif rakkoowwan isa mudatantu jiru jechuudha. Yeroo iddoo abbootiin gadaa baallii walirraa fuudhan murteessee kan mijeessu ayyaantuu jedhamti. Ayyaantuu jechuun akka sirna gadaa Oromootti dhaadhooftuu jennaani. Ayyaantuu yookiin dhaadhooftuu jennaani. Ayyaantuun bakka gadaan yookiin sirni kun itti gaggeeffamu bakka itti aangoon wal harkaa fuudhamu eebbi bakka itti raawwatu bakka itti caam baatee ta'anii fi bakka itti dhawaa dhaamsaa
bakki itti raawwatu kan murteessu ayyaantuu jedhamti. Yookiin immoo abbaa muudaa kan jedhamudha jechuudha. Abbaa muudaa yookiin ayyaantuu jechuun namoota falfaltuu osoo hin taane namoota kadhatanii dhageessifachuu danda'an, namoota eebbisanii qaqqabsiifatanii fi kanneen kana fakkaatan warreen waaqarraa waa hundumayyuu dhihoo ta'an yookiin immoo qulqulluu yookiin waayyuu warreen ta'antu sirna kana qopheesseetu bakka sanatti sirni sun raawwataa jechuudha. Malee ayyaantuu jechuun akka sirna gadaa Oromootti warra falfaltuu yookiin warra waa himtuu miti. Sababni isaa Oromoon falfaltuu hin qabu yookiin warra waa himtuutti hin bulu waan ta'eef jechuudha. Sirna sana keessatti saba isaa keessas hin jirtu waan ta'eef kan isheen warreen falfaltuu yookiin immoo waa himtuu warreen jedhamtu jaarraa 16ffaa hanga 19ffaatti gita bittaawwan warra kaabaa fi warra sababoota adda addaatiin gara naannoo aadaa kana dhufantu fidee dhufe malee uummanni saba kanaa sirna kanaa bulaa ture kanan qabaatu jechuudha. Inni kan biraan egaa ayyaantuun kana keessatti kan isheen hojjettuudha dhooftuudha jenneerraa guyyootaan baatii keessatti argaman yookiin faana buutuu jedhamti. Ji'oota kana keessaa guyyaa nagaa guyyaa jaalalaa kan jedhamu sana duuka buutee kan isheen hordofteetu sirni kun gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf guyyaa Oromoon jechuudhaan yookiin immoo guyyootni baatii keessatti argaman jedhamanii guyyaa 30 keessaa guyyaa tokko guyyaa sana kan eebbaa kan araaraa jedhaniitu walitti yaa'anii kan isaanitti kabajatanidha jechuudha. Inni kan biraan yaa'a ofii waliin yaa'a kan jennu yaa'awwan sadiitu jiru. Yaa'awwan sadan sana waliin qabataniitu bakkaa bakkatti kan isaan socho'anidha jechuudha. Yaa'awwan Booranaa Gujii keessatti gosa adda addaa qabu mata duree darbanii keessatti kan ilaalle ta'u jechuudha. Waliin bakka warri ayyaantuun filatanitti maal ijaaruu galma ijaaruu jechuudha. Galma yookiin galma buttee yookiin immoo qaachaa isa jennu ijaaruu jechuudha. Itti aansuun maal hojjetu abbaan gadaa baalli fudhatu adeemsaa fi guutamuu qabu guutee yookiin immoo adeemsawwan sochii wantoota ta'u raawwachuu qabu raawwateetu maal ta'a jechuudha. Doorii isaa waliin balbala galma abbaa gadaa deemeetu qubataa jechuudha. Eega sana qubatee booddee sirni kun maal ta'a? Sirni kun guutuu ta'eetu mirkanaa'aafii jechuudha. Mirkanaa'aafii kan inni darbuu danda'u jechuudha. Kanaatiin galma abbaa gadaatti dhiyaatee yeroo sadii maal jedha jechuudha. Jechoota kana jechaa deemaa jechuudha. Yeroo sadii balbala abbaa gadaa dhaqeetu maal jedhagaa? Galma abbaa gadaa balbala yookiin immoo galma butteef ijaaramte balbala dhaabbateetu doorii isaa waliin yookiin immoo torbii warreen jennu sana waliin jechuudha. Warreen sana waliin galma abbaa gadaatti argamuutiin sirna kana kan inni raawwatu yoo ta'u gadaatti dhiyaate yeroo sadiidha jechuudha. Maal jedhaa? Jechoota sadii fayyadama yookiin immoo wantoota sadii raawwata jechuudha. Sadan isaanii keessaa inni tokko baalliin tiyyamoo keetii. Baalliin kiyyamoo keetii jedhee gaafata jechuudha. Yeroo sana maal jedhanii deebisuu? Baalliin kiyya tiyyamoo teetii jedhamas baalliin tiyyamoo teetii. Ammas deebiseetu baalliin kiyyamoo keetii yookiin naannoo Booranaa Gujii keessatti tiyya jedhu waan ta'eef naannolee biraa keessatti kiyya isa jennu jechuudha. Tokkumaa jechuudha hiikni isaanii. Tiyyaaf kiyya yookiin loqodaan gargaraa ta'aniyyuu malee jechuudha. Kanaan jechuutiin yeroo isaan wal gaafatanii sirna kana wal harkaa fudhachuudhaaf waliif eebbisanidha jechuudha. Yeroo sadaffaa irratti abbaan gadaa maal jedhaanii egaa inni immoo waan ittiin jedhu qabaa jechuudha. Gadaan tiyyamoo teetii erga inni yeroo sadii jedheetii booddee inni immoo dhufeetu maal jedhaanii sadaffaa irratti abbaan gadaa baallii kennu kuni yookiin dabarsee aangoo laatu baalliin teetii yookiin immoo aangoo karaarraa kaasee kan keeti siif laadheeraa siif dabarseeraa jechuusaati jechuudha. Keetii gaariin tiyyaa. Yookiin immoo nagaan kiyyadha. Nagaadhaan asitti kenne. Nagaadhaan maal godhe jechuudha? Nagaadhaan fudhadhu jedheetu eebbisaaf jechuudha. Inni fudhatu immoo maal jedhaanii? Umuriin raagi. Umurii bulchiteetta kan darbiitti umuriin maal ta'e? Umuriidhaan raagi jedhaanii. Umuriidhaan raagi gaarii jiraadhu jedha. Nagaa jiraadhu isa jennu jechuudha. Gaarii yookiin misha isa jennu jechuudha. Gaarii jiraadhu jedheetu ol seenaa jechuudha. Eessatti seenaa? Galma abbaan gadaa inni duraa ijaarrate sanatti jechuudha. Isa booddee abbaan gadaas kabajaan maal godha? Simateetu barcuma haaraa yookiin immoo taa'umsa barcuma haaraa irra teessisee kallacha ofirraa baaseetu maal godhaanii? Kallacha ofirraa baaseetu adda isaatti hidhaafi jechuudha. Eenyutu hidhaafi? Abbaa gadaa isa duraatu jechuudha. Isa booddee maxaarii ofirraa baasee kan jedhamu maxaarii yookiin immoo wanta ofii isaa baattatee jiru ture maxaarii kana ofirraa baateetu yookiin immoo soddom buranii
mormatti dhaafi jechuudha. Soddoon buranii yookiin immoo mallattoo soddoon buranii kan jedhamu hidhanii mormatti hidheetu irboora irreetti immoo maal godhaafi kaayaafi jechuudha. Mallattoo aangoo waggaa 8 ittiin bulchee sana morma isaarraa baaseetu isaaf dabarsee laataa jechuudha. Isa booddee maal godhaanii qoloo itti uwwisaa jechuudha. Qoloo yeroo duree jila gadoomaa keessatti kan ilaalle keessatti yeroo dhaqna qabatan fi yeroo turan guyyaa 9 fi kan isaan godhatanii turanii jechuudha. Qoloo jedhamti yookiin immoo surree yookiin akka wantoota qaama salphaa ta'an kan inni ofitti godhatu jechuudha. Yeroo sanaaf ofirraa baaseetu isatti dabarsaa jechuudha. Siif kenneera aangoo koo yookiin immoo aangoon harka ture siif dabarsee kenneeraa dheetu mirkaneessaafi jechuudha. Kanaatiin sirni kun maal ta'a jechuudha egaa itti fufeetu raawwatama jechuudha. Egaa kana hojjetee booddee dabalee maal kennaafi faaya yookiin immoo wantoota miidhaginaa addatti dabaleetti faaya jechuudha. Namichaan bareechaanii jechuudha. Namicha babbareecheetu maal godhaanii dabarsee aangoo sana akka laachaa jiru mirkaneessaafi jechuudha. Namichi immoo aangoo isaa kana eegaa fudhatee darbee booddee kan inni maal ta'u kan inni abbaa gadaa jedhamee beekamu jechuudha. Abbaa gadaa haaraa yookiin immoo nama biyya bulchuu isa haaraa jedhaniitu simatu jechuudha. Kan inni simatu immoo gara hawaasa bal'aa yookiin gara gumii deemeetudha. Gara gumii deemuutiin kan inni simatu sirna kana keessatti jechuudha. Kanaaf sirna kana keessatti tokko tokko ishee gaafa laallu wantoota tokko abbaan gadaa maal hojjeteera simannaa barcuma haaraa taasiseeraa fi maxaarii ofirraa baasee yookiin immoo wantoota isaa faayanii turan ofirraa baasee mataa isaarraa baaseetu hanga rufaatti jechuudha. Fuudhee adda isaatti dhaafii soddoon buranii kan jedhullee morma isaatti hidhee fi yookiin wantoota akka callee gosoota callee yookiin immoo hidhannaawwan miidhaginaa hawwatoo ta'anii qoloo irboora irree isaatti immoo hidhaafi jechuudha. Abbaan gadaa baallii kennu baallii fudhatuun erga faayee booda nyaachisee obaasee eebbisaa jechuudha. Sangaa fardaa yookiin immoo beennachaan fe'amee fi korma golondii badhaasuunis akka armaan gadii jedheetu deebisaaf jechuudha. Asirratti nyaatawwan qorii, cumboo, buna qalaa fi kanneen kana fakkaatan ni hojjetamaa jechuudha. Sangaa fardaa kan nuti jennu immoo farda hin fe'amiin, farda gaariidhaan hin harkifamiin jechuudha. Farda yaabamaa hin turre, farda leexaa ta'ee kan kunuunfamee qabamee ture sangaa fardaa jedhama jechuudha. Sangaa fardaa kana beennachaan fe'ameefiitu yookiin immoo luugama hundayyuu faaya kooraasaa dabalateetu fe'amaafi jechuudha. Korma golondii badhaasuunis korma yookiin immoo kan yaabamee hin beekne badhaasaanii jechuudha. Isa booddee maal jedhaanii addana xukunooti jechuudha. Wantoota isaan jedhanii waliin eebbisan yookiin immoo wal badhaasana kan inni irraa fudhatu jechuudha. Badhaasa kana maal jedhee irraa fudhata? Kun addana keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokko tokko isaanii ofii ani gadaa gadoomaa sii kenneedha. Gadooma jechuun gubbaatti jila gadoomaa qopheeffataniitu gadooma keessaa yeroo isaan gadhiisanii bahanii sirna ittaanu yeroo isaan raawwatanii jechuudha. Ofii ani gadaa gadoomaa sii kennee yoo gadi baatu gadaan misa jedhii. Gadaan misa jechuun gadaan misha yookiin gaariidha. Badhaadhinaa isa jedhu jechuudha. Gadaan misha jedhii. Gadaan mirga jedhiidha. Gadaan kan mirgaaf dirqama ofii beekanii mirgaa walitti dabarsan malee kan humnaan miti waan ta'eef jechuudha. Gadaan quufaa jedhiidha. Gadaan quufaadha. Nama beeleessu bara gadaa keessa eebba jira, jaalala jira, tokkummaa jira. Mitaa misaa jedhii. Mitaa misaa jedhii jechuun nyaata misaa yookiin immoo mijataa kan ta'e jechuudha. Mijataa jedhii jedha. Sa'aa misi jedhii. Eebba yookiin immoo horiidhaaf mijadhu. Horiidhaaf akka gaarii ta'ii isa jedhu jechuudha. Aadaa deebisii jedhiidha. Aadaawwan duraan badanii turan yookiin immoo aadaawwan dogoggoranii turan akka sirratullee bara gadaasaa keessatti hin eebbisan kadhataafi jechuudha. Aadaa deebisii jedhii. Haadha deebisii jedhiidha. Haadha nagaa, haadha eebbaa akka taatu haadha hormaataa nuuf deebisii jedheetu kadhataanii jechuudha. Erga kana waliin jedhaniitidha jechuudha. Kan isaan maal godhani? Erga waa hundayyuu raawwatanii kan isaan abbaan gadaa haaraa barcuma isaa dhaan yookiin immoo gara sirni ayyaantuun bakkatti filtee yookiin immoo bakka ayyaantuun qopheessite sana deemanii kan isaan sirna kana raawwatanii jechuudha. Inni kan biraan haawwan deebisii. Haawwan jechuun shamarran yookiin dubaroota wal kabajan haawwan deebisii jedhii. Hingal'uun jira yookiin hingal'uun
kabajawwan achi keessa jiranillee akkaataa jiranitti jiru jedheedha. Aadaan gadaa misa jettee, gadaan mirga jettee jedha. Gadaan misaadha yookiin immoo gadaan badhaadhinadha. Gadaan eebbadha. Gadaan mirgadha jetteetta jedheetu naa dabarsite jedheetu harkaa fudhataa jechuudha. Maqaa kee hin dagatiinii quufni kee quufa kiyya tarreedha. Quufni maqaa kee hin dagatiin jechuun maqaan akka hin banneef jechuudha. Maqaan kee akka hin banneef maqaa kee hin dagatiin. Sirna kana yeroo bulchitu maqaa kee eeggadhu of kabaji. Kabajamtee akka jiraattu maqaa kee hin dagatiinidha. Quufni kee quufa tiyya taree jedha. Quufni koo sitti isaa darbu. Quufni kee natti haa darbu. Quufni kee natti darbe. Quufni koo sitti haa darbu. Akka bara gadaa koo keessa quufni ture bara keessa quufni haa jiraatu. Misaa tiyya tarree jedha. Misi jechuun baay'ee yookiin lalisi mi'aayi isa jennu keessatti jechuudha. Misaa kiyya tarree. Leeyin taan tiyya tarree jedha. Naannoo Gujii Booranaa afaanota achi keessatti haasa'amanidha. Kanaaf ammas kana erga jedheeni booddee deetii dee'aa tiyya tarree uummanni uummata tiyya tarree jedha. Gubbaa keessatti akka laallee keessatti naannoo uummata Karrayyuutti jechuudha. Deetii yookiin immoo yeroo sirna abbaa gadaa waggaa 8 bulchuu keessatti waggaa 4ffaa keessatti yeroo isaaniitti walitti qabamanii maal godhanidha? Yeroo isaaniitti walitti yaa'anii waggaa 4ffaa irratti gamaggami yookiin immoo madaalliidhaaf isa keessa jedhan isa sanaa jechuudha. Waggaa sana kan koo keessatti ilaalamee ra'atis ilaalamii danda'ii obsii keessa darbii uummanni uummata tiyya tarree jedha. Uummanni bal'aatu gumiitu taa'eetu waggaa 4ffaa irratti isa gamaggama waan ta'eef jechuudha. Saani gabbatee anaa tarree jedha. Saani gabbate jechuun bara isaa keessa margi lalisaadha. Nyaati horii guutummaan jira, roobni jira waan ta'eef saani gabbatee kan mirgisu yookiin immoo mirgisee kan elmamu ta'eera jechuudha. Fardi gabbatee anaa tarree jedha. Fardi isaa bara sana keessatti farda golondii kan jedhamullee badhaafameera waan ta'eef fardi bara koo keessa sangaan fardaallee akkanaatti jiraateera bara kee keessatti sangaan gabbatee sangaan fardaa yookiin immoo fardi leexaan gabbatee siifaa jiraatu. Ilmi le'ee anaa tarree. Ilmi naaf dhalatee siifis ilmi haa dhalatu. Jaarsi le'ee anaa tarree. Jaarsoliin illee bara koo keessa gammadanii jiraatanii bara koo keessa jiru. Bara kee keessas immoo haa jiraatanii isa jedhuuf ammas akkana jedhu jechuudha. Kanaatiin gochoota ce'umsa gadaa irraa gara yuubaatti taasifamu keessaa kan biroo immoo caambaatee ta'uudha jechuudha. Caambaatee ta'uu gochi kunis immoo gocha eebba booda raawwatamudha jechuudha. Maaltu caambaatee ta'uu jechuudha. Akkuma jila gadoomaa keessatti dhawaa dhaamsaa isa xumuraa godhatan as keessatti immoo caambaatee ta'aniitu dhumarra erga sirni kamiyyuu raawwatee booddee caambaatee ta'uudha jechuudha. Gara caambaateetti yeroo darban immoo caambaateen sirna abbaa gadaa duraanii abbaan gadaa haarayaa maal godhudha? Hayyootni biyya yookiin immoo walitti yaa'utiin sirna kana keessatti raawwatan yookiin seenaa darbee fi sagantaalee fuuldura keessatti yeroo isaanitti mari'atanii jechuudha. Seenaa darbe yeroo wantoota duraan darban keessatti yeroo inni itti ibsu jechuudha. Akkuma dhawaa dhaamsaa ergaawwan baroota darbanii keessaa hin raawwatamin hafan murtiiwwan iccitiiwwan naannoo keessatti namoota dhuunfaan raawwatamin hafe akkuma raawwatan caambaatee keessatti immoo abbaan gadaa duraanii fi abbaan gadaa haaraa hayyootni waa'ee kanaa qoratan qorattoonni yookiin beektonni kanaa walitti yaa'uutiin seenaa darbee fi sagantaalee fuulduraa keessatti marii gaggeessu jechuudha. Seenaa darbee yeroo jennu wantoota irraa baramuu qabu akka baratan walitti himu, wantoota sirrachuu qaban akka sirratu, wantoota itti fufuu qabu akka itti fufu walitti himaniitu caambaatee ta'u jechuudha. Icciitii sirni kun qabu, icciitii dhossamuu qabuu fi icciitii hawaasni beeku qabullee as keessatti walitti dhaammatu jechuudha. Eenyutu abbaan gadaa inni haaraa fi inni moofaanii jechuudha. Kanaatiin caambaatee ta'aniitu darbuu jechuudha. Akkasumas sirna icciitii keessatti walitti himanii fi wal kaksiisanidha. Yeroo itti maalidha jechuudha icciitii yookiin immoo waadaa jechuudha. Waadaa hawaasaa baadheen darbe baadhuu seeraan eegii hawaasa kee dabarsitee diinaaf laatiin hawaasa kee icciitii hawaasa keessa jiru dabarsitee inimiinii kan maatii kan icciitii namoota dhuunfaallee jechuudha. Kan namoota dhuunfaa keessa seenee waan mari'atuuf waan haadha abbaa manaa warri maatii wal lolan ilmaan wal lolan walitti bu'an hundayyuu walitti araarsaa waan ta'eef icciitii achi keessa jiru akka jirutti ta'ee qabatee darbaa jechuudha. Isa himamuu qabu yookiin immoo hawaasni beekuu qabuu fi beekuu hin qabne adda baaseetu himee
walitti himanii booddee maal ta'u wal kaksiisu jechuudha. Icciitii qabadhu, icciitii eegi, icciitii biyya kee eegi. Waggaa 8 bulchitu keessatti sirna achi keessatti raawwatamu keessatti icciitii eegi jedhaniitu walitti dabarsu jechuudha. Isaan keessaa immoo abbootiin gadaa lameen icciitii gurguddoo walitti himan qabu jechuudha. Eenyu abbaan gadaa inni jalqabaa fi inni moofaan jechuudha. Akkuma mootummaan gaafa biyya bulchaa ture gaafa aangoo isaa xumuree gadhiisuuf jedhu icciitiiwwan biyyaa dabarsee isa haaraatti laatee darbu inni kunis itti dabarsee darbaa jechuudha. Icciitiiwwan gurguddoo walitti himan keessaa immoo abbootiin gadaa kunneen yeroo caambaatii ta'an nam biroo waliin hin dubbatan. Yeroo caambaatii ta'an icciitii sana akka dabarsanii nama biraatti hin dubbanneef namoonni biraan ittiin siqanii jechuudha. Kanaan namoota biraatti akka hin dabarreef icciitiin sun icciitii biyyaa, icciitii uummataa, icciitii gosaa, icciitii daa'imaa, icciitii maanguddootaa, icciitii dabballeedhaa kaasee hanga kuusaa, doorii, raabaa fi gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa hunda isaanii qabatee waan jiruuf jechuudha. Kana keessatti icciitii sana hundayyuu walitti himaniitu icciitiidhaan qabateetu keewwataa jechuudha. Egaa kana godhanii booddee caambaatee hin dhaqne hin dhorkamuu jechuudha. Caambaatee akka bakka sana hin dhaqne caambaateen duraan turte bakka sana hin dhaqxu jechuudha. Maaliif icciitii akka aaranii waa tokko tokkoon icciitii isa dur dabarsan akka dabarbanne jechuudha irratti abbaan gadaa duraanii caambaatee irratti warra gadaa haaraa waa hedduu gorsaa jechuudha. Ofiisaa keessaa gadhiisee ba'aa jira waan ta'eef aduloota torbii, abbaa gadaa, abbaa bokkuu, abbaa makkalaa, jaal'aabaa, jaarsa warreen jennu sana hunda isaaniitiin maal godha jechuudha as keessatti ni gorsu jechuudha. Gorsaniitu qofaatti icciitiiwwan itti himuu qabu itti himaa jechuudha. Icciitiiwwan itti himuu qabu hundayyuu itti himeetu isa haaraatti dabarsaanii jechuudha. Egaa kana walitti himanii booddeedha kan isaan icciitiiwwan jiru hundayyuu baasanii waliin mari'atanii isa itti fufamuu qabu itti fufuu, isa sirrachuu qabu ni sirreessu jechuudha. Kana booddee gorsa isaanii icciitii hedduunis maal ta'u ni baruu jechuudha. Hayyoonni gadaa haaraa wal faana akkasuma immoo abbaa gadaa bakka adda addaatti immoo maaltu qoodamanii waan adda addaa gorfamu jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan gadaa baallii dabarsaa jiru akka armaan gadii jedhee gorsaa jechuudha. Maal jedhee gorsaa? Ardaan ebeluu qoree afaanii qabaa qorii baasii jedha. Kana jechuun asirratti icciitiin as keessa jiru qoree afaanii qaba jechuun waan nama miidhu afaan keessaa qaba yookiin immoo icciitii nama miidhu baatee jira jechuudha. Qoree jechuun waan nama waraantu jechuudha. Qoree afaanitti baatee jira jechuun waan nama waraanu jecha keessa isaa kan jiru dhokattee kan jirtu qoree afaanii qaba qorii buusii jedha. Afaanii qaba jechuun rakkoo nama miidhuu danda'u, hawaasa keenya miidhuu danda'u, nama dhuunfaa miidhuu danda'u, gosa miidhuu danda'u, qaccee miidhuu danda'u afaanitti qaba waan ta'eef qoriitii buusii keessaa baasii isa jedhu jechuudha. Kanaatiin jedheetu gorsaanii jechuudha. Nama kamiyyuu icciitii akkaataa isaan ittiin gaafatanii beekuu danda'an dubbii araarsii yookiin keessaa baasii rakkina isaan qaban furii jechuudha. Dubbii araarsii. Mee niitii ebeluu qoree afaanii qabaa. Niitii ebeluu yookiin immoo abbaan manaa ebeluu niitiin isaa qoree afaanii qabdi. Maal jechuudha? Dubbii afaanii qabdi. Rakkoo ta'e jira. Icciitiin isheen ittiin abbaa manaa ishee miidhuuf jettu yookiin hawaasa naannoo ishee keessaa miidhuuf jettu yookiin qaccee wayii tokko miidhuuf jettu jechuudha. Kanaaf ishee sana qoriitti baasii. Dubbii sana gidduu isaanii baasiitti araarsii. Qoree hin jiru qorii bu'uusii. Qoree hin jiru. Qoree hin jiru jechuun immoo ani gaafadhee hin jiru yookiin immoo qoreen afaan ishee keessa hin jiru kan nama waraanu keessa ishee hin jiru qorii usii. Gaafadhuutii icciitii ishee keessa jiru gaafadhuutii maal godhi? Callisii yookiin immoo dhossiifi. Kan abbaa manaa ishee wajjin ta'uu danda'a, kan ijoollee ishee wajjin ta'uu danda'a jechuudha icciitiin sun. Icciitiin sun immoo maal ta'a? Isheen abbaa gadaatti nama icciitii qabu dhattee ergatti himtee innis immoo qoree ka'eetu deebisee araara godhee achumatti dhossaafi jechuudha. Araaramaniitu araaraan bakka sana icciitiin sun hin dubbatamu jechuudha. Kanaatiif jaarsi akkasidha jechuudha. Jaarsa kabajamaadha kan jedhamanis akkaataa kanatti icciitii qoranii ilaalanii booddee icciitiin sun iddoo inni jiru erga baranii booddee maal godhu hidhossuufi jechuudha. Yoo dhossan ta'e balaa qabaata daa'imman maatii irratti xiinsammuu hawaasa naannoo keessatti jechuudha. Egaa kana jedhanii booddee raada qabadheeraa raada qabadhu. Raada jechuun goromtii ishee jennu jechuudha. Kan hin dhaliin jirtu raada jedhanii jechuudha. Raada ishee qabadheeraa. Ani umurii koo keessatti argadheera atis raada qabadhu. Hiyyeessa qabadheeraa. Kan hiyyeessi sooressi dhalli namaa wal qixxee waan ta'eef isaaniinis hin gadhiisinii. Isaanis namadha waan ta'eef isaanii qabadhu.
hiyyeessa qabadhu, hiyyeessa qabadheera, hiyyeessa qabadhu. Namummaa qofaan kabajama waan ta'eef jechuudha. Aadaan as keessatti mirgaaf dirqama hundi isaa namni nama ta'uusaa duwwaadhaan wal qixxeedha waan ta'eef jechuudha. Hiyyeetti qabadheera. Hiyyeetti kan nuyi jennu immoo maatiiwwan shamarran yookiin dubartoota abbaan warraa irra hin jirre jechuudha. Yookiin immoo daa'ima maatiin abbaa fi haatii adda adda jiran yookiin maatiin abbaan irra hin jirre yookiin haati irraa du'anii jiran hiyyeetti jedhamu jechuudha. Isaan sun hiyyeetti qabadheera, hiyyeetti qabadhu. Daa'imni sun maatiin qaban waan ta'eef qabii kunuunsi tisiisa jedhudha jechuudha. Kanaaf akkasitiin godheetee eebbisaanii gaafatanii jechuudha. Niitii abbaa qabdu seera qabdee hin qabiini. Niitii abbaa qabdu seera qabde jechuun abbaan waraa ishee osoo irra jiruu dhiirri kamiyyuu bira dhaquun safuu cabsuudha. Kanaaf namni bakka sana dhaqe konfoleessa jedhama jechuudha. Nama niitii namaaf hoggore yookiin haadha manaa namaa biratti namni argame konfoleessa jedhama jechuudha. Qabadhee hin qabiini jedhanii jechuudha. Qaddee yookiin qabde seera qabdee hin qabiini. Abbaan manaa seeraan fuudhee jira waan ta'eef dhattee ishee maal hin godhin hin qabiini. Ishee biraan turiini, ishee bira wajjin icciitii biraan haasa'in jechuudha. Icciitii bulchuu fi biyya bulchuu malee waa'ee haadha manaa namaa dhattee akka hin taane wajjin taphachuu hin dandeessu jechuudha. Gadaa ani gadaa jettee mana biyyaa hin buliini. Gadaa ani biyyan bulchaa ani abbaa gadaati jettee maal godhin mana namaa dhattee hin buliinidha. Mana biyyaa hin buliin. Mana namaa buluun safuudha waan ta'eef keessummaadha jechuudha. Keessummaa namni mana qabu namni guddaan mana namaa dhaqee buluun isarraan eegamu kabajameetu mana isaa keessa taa'u qaba jechuudha. Itillee biyyarra hin hirkatiini. Itillee biyyaa jechuun siree isa jennu jechuudha. Siree yookiin aalgaa isaa maal kan jedhanii isarra hin hirkatiinidha. Itillee irra hin hirkatiin jechuun siree namootaa jechuudha. Siree namaa abbaa manaa, abbaa warraa ishee yookiin abbaa haadha manaa nama tokko yookiin abbaa manaa se'aadha. Namni kan biraan siree namaatti dhaqee hirkachuun safafaadha waan ta'eef siree yookiin immoo itillee bakka ciisicha namaatti hin hirkatiini. Maaliif mana namaa diiga waan ta'eef jechuudha. Maatii namaa balleessa. Wal akka jibban taasisa waan ta'eef niitii abbaa qabduuniin dubbatiini akkuma gubbaatti ilaallee jechuudha. Niitii abbaa qabdu yookiin seera qabdeetti yookiin seera qabatteetti waan ta'eef seeraan bulaa jirti isa jedhee niitii abbaa manaa qabdu hin dubbatiin abbaan manaa isheerra jira waan ta'eef jechuudha. Mana biyyaa yoo seentu qofaa hin deemiini. Mana biyyaa yoo seentu qofaa hin deemiini. Inni kunis abbootiin gadaa jiru. Abbaa gadaa sana taane abbaan bokkuu jira, makkalli jirti, waraana wallaanaa kan jedhamtu jirti, deettii warreen jedhaman jiru. Isaan sun isa wajjin jiru waan ta'eef aduloonni torbii waliin jiru. Icciitiiwwan hunda mari'achuu isa wajjin jiru waan ta'eef qofaa isaa dhaqee icciitii kamiyyuu mana namaa qorachuu hin danda'u waan ta'eef yeroo mana namaa seentu qofaa hin deemiini. Namoota wajjin dhaqiin salphatta waan ta'eef jechuudha. Safuuf safeeffannaa cabsitaa hin dogoggorta qofaa mana namaa hin dhaqiinidha. Qofaa hoo deemtee seera hin qabdu beekadhu. Qofaa kee yoo mana namaa dhatte namni siin kabaju seera hin qabdu. Seerri kan jiru qofaa kee mana namaa hin dhaqiini of eeggadhu jechuudha. Akkuma dimokiraasii ammayyaa keessatti mootummoonni gaardota isaanii baattatanii dhaquun gaardota isaaniif akkasuma barreessitoota isaanii akkasumallee namoota isa waliin beektota yookiin gurguddoota biyya naannoo sana keessaa ganda sana keessaa aadaa fi safuu beekan sana qabatanii bakka daawwannaa tokko deeman. Abbaan gadaan lakkisidha jechuudha. Qofaa deemtee seera hin qabdu beekadhu kan salphatta waan ta'eef seera cabsitaa seera sirkatti miidhama waan ta'eef jedhamee qofaan deemu jechuudha. Sidii kaan beekadhu himattee seera hin qabdu beekadhu. Sidii kaan beekadhu jechuun yoo sididan hubannoodhaan malee eeggannoodhaan raawwadhu himattee seera hin qabdu. Yoo ka'ee nama himate illee namni hubachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif isa dogoggoreera jedhamee ilaalama waan ta'eef jechuudha. Beekaan akkamitti dogoggoraa jedhee namni sin dhagaa waan ta'eef of eeggannoodhaan godha. Qofaa hin deemiin jaaldhaabaa waliin bulii jedha. Qofaa hin deemiin jaaldhaabaa wajjin bulee jechuun jaaldhaabaa fi jaarsii gosa tokko of keessaa qabu jechuudha. Jaarsa akka kee wajjin deemii, jaarsa wajjin kabaja qabdaa, jaaldhaabaa wajjin deemii kabaja qabdaa, abbaa qe'ee wajjin deemii kabaja qabdaa, jaalkeettoo wajjin deemii kabaja qabdaa, makkala wajjin deemii kabaja qabdaa, wal'aana of biraan dhabiinii, abbaa hirkoo yookiin immoo namicha hirkoo ta'uufii faana deemee jedhama jechuudha. Sababni isaa kabaja kee akka hin salphifnee fi isaanii hojii yoo deeme hin kabajamaa jechuudha. Kanaaf hayyicha waliin bulii. Hayyuu wajjin immoo qoradhuudha. Seenaa qorata hayyichi. Hayyuun qorateetu seenaawwan kana keessatti
kamtu akka sirrachuu qabu, eessatti akka dogoggorri jiru kan barbaade isaa wajjin isaaf sirreessaa deemu immoo hayyuudha jechuudha. Hayyuu waa'ee beekaa waa'ee sirna kanaati jechuudha. Kanaafidha jechuudha kan inni hayyuu wajjin bulii. Ciicoo ciicoo jechuun wanta qabee gurraattiirraa qophooftee kabaja kan baatamtee aannan itti dhuganidha jechuudha. Isheen sun aannan hir'uu yookiin immoo bishaan hir'isan yoo namni namatti laate keessaan dhugiini rakkina qabdi waan ta'eef hir'achuun ishee hin hir'isi. Qorii hir'uu nyaatiin. Qorii hir'uu nyaatii jechuun namni irraa hir'isee irraa hammaaree akka isaaf hin laanne jechuudha. Qorii hir'uu hin nyaatiin. Gadaan nama hin abaaru. Ardaa hin abaariini. Gadaan nama hin abaaru jechuun gadaan kan eebbaa jaalalaa quufaa gabbinaati waan ta'eef kan araara waaqa irratti galateeffatanii kan galataati waan ta'eef hin abaariinidha. Namni kamiyyuu hin abaaru jechuudha. Ayyaantuu kanaaf kan isheen teessee jirtu. Ayyaantuun eebbisuu, kadhachuu, kadhattee argachuu, dhaadhooftee guyyoota muruudha waan ta'eef isheen hin abaartu jechuudha. Kanaaf abbaa gadaa inni ta'e ayyaantuurraa gaggeeffama waan ta'eef abbaa muudaadhaan kan inni gaggeeffama waan ta'eef nama hin abaaru. Ardaa nabaariini, lafa nabaariini, lafti nabaaramu hawaasa hunda irratti jiraata waan ta'eef lafa nabaariini jedhaniitu isaaf wal eebbisu jechuudha ammas. Inni kan biraan gadaan suuta deemaa, deemsa hin jabeessiini. Gadaan suuta deema jechuun hin ariifatiin, hin jarjariini, oduutti hin ariifatiin, hin jarjariini, murtiitti hin jarjariini. Kanneen kana fakkaatan gochuudhaaf yookiin murtii hin taane dabarsuuf hin ariifatiin gadaan suuta deema. Suuta jechuun waggaa 8 dirqama bulchaa waan ta'eef waggaa 8 keessatti kan inni madaalaa fi gamaggamaa deemudha waan ta'eef jechuudha. Gadaan suuta deemi. Abbaan gadaa kabaja suutadha waan inni hojjetu. Suuta waa hundayyuu ilaaleetu icciitii isa dhoksuu qabu qoree baasee dhoksuu qabu dhoksee isa ifa ba'uu qabu ifa baaseetu kan inni bulchu waan ta'eef jechuudha. Gadaan hin rukkisuu, hin rukkisiinii, hin giinga'u yookiin hin ariifachiisu yookiin lolan kaachisu, hin giinga'u yookiin hin giigsuu isa jennu jechuudha. Gadaan ejjeta hin jabeessu. Gadaan murtii cimaa hin taane yookiin immoo murtii biyya balleessu hin dabarsu. Gadaan suuta, gadaan eebba, gadaan jaalala, gadaan tokkummaa waan ta'eef gadaan ilaalee madaaleetu waa hojjeta jechuudha. Kanaaf gadaa ejjetaa hin jabeessinii, ejjennoodha yookiin immoo kutannoo qabaata. Kanaaf hin jabeessin jechuun hin cimsiin hawaasatti hin cimsiin sirna gadaa kee keessatti yeroo biyya bulchitu hawaasa miidhiin, hawaasa darariini, seera ulfaatu hin baasini, seera uummataaf hin taane hin tumiini, uummatatti hin murteessini, sitti murteeffamaa isa jedhuuf jechuudha. Gadaan hin mufatu hin mufatiini. Gadaa keessatti immoo waggaa arfafaa irratti madaallii yookiin gamagama jira. Gamagama sana keessatti dura deemaniitu wantoota ittiin wal sirbanii wal qeeqaa deeman qabu jechuudha. Qeeqa sana keessatti amma barbaade yoo qeeqeyyuu kan jaalalaa kan tokkummaati malee qeeqni sun qeeqa nama balleessu yookiin qeeqa lola kaasu miti waan ta'eef hin mufatiin jedhama. Waa irraa baruuf waa irraa hubachuuf kan isaanii si qeeqan jedhameetu beekama. Kanaaf gadaa keessatti hin mufatanii jedheetu kan inni wal eebbisuuf jechuudha. Kanaatiin gadaan sirna kana kabajee kan inni buluu yookiin immoo kan inni keessatti wal bulchu ta'etu tajaajilaa jechuudha. Mata duree keenya baatumaa kan jedhu, baatuma jechuun sadarkaa yubatti aanee yookiin yuboomatti aanee sadarkaa yookiin gulantaan jiru baatuma jedhama. Baatuma keessatti sochiiwwan taasifaman kana fakkaatu jechuudha. Caambaatee, dhawaa dhaamsaa fi kennaawwan isaan achi keessatti waliif kennan. Maxaarii ofirraa buusee kan inni kennu, sodomburii, umrii raagii, gaarii jiraadhu fi kanneen kana fakkaatan jechaa kan isaan wal eebbisan, kan isaan wal kabajanii sirna kana raawwatanidha jechuudha. Boqonnaa 6ffaa, barannoo 6ffaa, mata duree baatumaa jedhu kanarratti kan goolabnu ta'a. Yaadaaf qeeqa qabdan keessaan naaf barreessuu hin dagatinaa. Yoo obsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Atis jiraadhu jireenya kee. Nadiisi haa jiraadhu mee. Atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee. Yoomuu siin ta'uu tokkollee. Ani barii of ta'a malee. Yoomuu siin ta'uu tokkollee. Nadiisi haa jiraadhu mee. Atis jiraadhu jireenya kee.
si haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee yoomu siin ta'uu tokkollee. Ani barii of ta'a malee yoomu siin ta'uu tokkollee.